like, subscribe, share. Jirra oduusaa kanaas kan isinitti Rais Mahammad guyyaa kaleessaa onkoloolessa 23 bara 2020 magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti waraanni mootummaa qeerroowwan 5 bakka tokkotti rasaasaan gara laafummaa tokko malee galaafateetti jira. Gabaasa dabalataa akka itti isinii dhiyeessina. Guyyaa kaleessaa onkoloolessa 23 magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti waraanni mootummaa qeerroowwan 5 bakka tokkotti rasaasaan lafuma tokkotti galaafateetti jira. Qeerroowwan kunneen hiriyoota si'a baay'ee bakka tokkotti dabarsanii fi wal biraa hin dhabamne ta'uu jiraataan magaalaa Naqamtee akka dubbatee jira. Qeerroowwan kana keessaa namni 4 dhalootaan magaalichaa yeroo ta'an tokko dhalootaan Dambidolloo fi guddinaan Naqamteedha jechuun maddi keenya kun ifoomseetti jira. Kaleessa toora sa'a 5:30 humni addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa sochii konkolaataa fi nama magaalaa keessaa petrooliin gara qe'ee ijoolleen kun jiranitti bobba'ee kan jedhu namni kun turtii daqiiqaa muraasaa booda dhukaasa hamaa fi sagalee iyyaatu ganda Duwwaa 5 bakka Qaasoo jedhamuun beekamu dhaga'amuu eegalee jedha. Ergasii as kan ajjeefame qeerroowwan kanneen ta'uu dhaga'ame. Hawaasni bakkichatti yoo himatan reebichaa fi hidhaan maatii ijoollee ajjeefamanii namoota biraati irratti raawwatamaa tures jedha. Qeerroowwan kanneen keessaa namni 4 bakka tokkotti rasaasaan erga ajjeefamanii booda saanjaatiin ammoo morma murmuraa waraanamu ija koo guutuun arge kan jedhu ammoo poolisiin humna addaa maqaan isaa kan dhaabne tokko ifoomseetti jira. Akka poolisiin kun jedhutti ajjeechaan kun ajjeechaa tasaa osoo hin taane ajaja olaantummaatiin ajaja qindaa'ee fi tasgabbii dhabuu uumuuf akkasumas ammoo uummata rifaasisee afaan cuqqaaluuf kan uumamedha jechuun dubbateetti jira. Qeerroowwan ajjeefaman kunneen Isaaq Zalaalam, Henook Raagu'eel Haayiluu, Falmataa Seefuu Kadir kan jedhamanudha. Qondaalonni fi miidiyaaleen mootummaa ammoo kan ajjeefame miseensota abbaa torbeeti jechuun dhimmicha deebii kan laatan yoo ta'u, miseensi poolisii Oromiyaa takka akka dubbatetti garuu dhimmichi soba jechuun kan ajjeefame qeerroo magaalattii keessatti dhageettii qabanii fi qabsoo Oromoo waggoota lamaan dura ture keessatti ijoollee aarsaa guddaa kaffalaa turanidha. Utuu isaan abbaa torbee ta'anii silaa edda galgala sochiin baratamaan maqaa abbaa torbeen taasifamu maaliif raawwatamere jechuun erga isa du'anii qaamni abbaa torbee jedhamu magaalicha keessatti sochii taasisuusaa hime. Akka inni jedhutti dubbichi poolisoota uumamaa qabanii fi mufii kaasee kaambii keessaa buufatanitti rakkinni uumamuu jiraachuu himeeti jira. Reeffi qeerroowwan ajjeefaman kana bakka ajjeefamanii otoo hin kaafamin bulee sa'a 24 booda amma uummatni jaarsummaan awwaallachuuf qophiirra jiraachuu odeeffannoon garasii arganne ni mirkaneessa. Godina Harargee Lixaa magaalaa Macharaatti dargaggoo Caalaa Caalumaa yookaan Jamaal Yuusuf jedhamu onkoloolessa 23 humna addaa poolisii Oromiyaatiin reebamuun galaafatamuusaa maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiru. Gabaasa dabalataa akka itti isinii dhiyeessina. Godina Harargee Lixaa magaalaa Macharaatti dargaggoo Caalaa Jamaal jedhamu onkoloolessa 23 humna addaa poolisii Oromiyaatiin reebamuun ajjeefamuusaa maddeen keenya gabaasaniiti jiru. Qeerroo Caalaa Jamaal ilma Oromoo sabboonummaa fi Oromummaan dhimma Oromoo kamirrattuu hirmaachuun beekamudha kan jedhan jiraattonni magaalaa Macharaa onkoloolessa 23 poolisii humna addaa daandii irraa qabanii reebicha hamaa irratti raawwatanii lubbuu dargaggeessa kanaa harka isaanii irratti dabartee jirti jedhu. Siidaa gabroonfataa diiguun jechuudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti manni murtii mootummaa naannoo Hararii himata irratti baneeti jira. Gabaasa dabalataaf Bayaan Abdul Jaliil. Siidaa gabroonfataa fi akkasuma hidhamtoota siyaasaa Oromoo naannoo Hararii keessatti hidhamanii mootummaan naannoo Hararitti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo sababa du'a artist Haacaaluu Hundeessaa wal qabate siidaa gabroonfataa diigan jechuun himannaa shororkeessummaan himatamanii fi akkasuma falmiin irratti argaman. Kanaan wal qabatee namoonni 88 abbaa alangaa federaalaa mana murtii waliigalaa naannoo Hararitti himatamanii jiraachuun ni yaadatama. Isaan keessaa kan maqaan isaanii ibsituu ragaa wal qabsiiftuu kanaan ibsamee garee nama 20 isaan tokko. Himatamtoonni yakka shororkeessummaa kana jalatti jumlaan keewwata kanaan himatamuu qaba jechuun xiinxala siyaasaan hafuura seeraa fakkeessanii bocuun himannaa ija addunyaa keessaa galee fi seenaaf kaa'amuun himataman. Siidaa gabroonfataa diiguun shororkeessaa nama godhaa yoo ta'e boruus Oromoon bahee siidaa warra hin feene keessattuu siidaa namoota bineensa ta'uun ilmaan isaa nyaachaa ture ifirraa buqqisu kun shakkii hin qabu. Qabiyyee himannichaa ilaala. Siidaa jiisuu fi akkasuma firiiwwan dubbii yakka shororkeessummaa hundeessuun keewwata maqaa dhawan jalatti tumame walitti fidu abbaan alangaa cinqii kana hin caamne arge. Abbaan alangaa
siifin gadde waan seerri ja'uu fi akkasuma ajajni olli faallaa taanaan dubbii gama gamaa walitti coruun rakkate. Ajajni darbee himannaan dhiyaatus hafuura siyaasaa guutuu qaba malee tumaa seeraa jalatti dhiyaatu guutuu fi guututti dhaabuuf hin rakkatina jedhama. Keessaafuu jechoonni yeroo san fayyadamaa turan jaanii isaanitti himataman daawun Abiyyi daawun Minilik nafxanyaa jechuun shorkeessummaa godhaa hin godhu. Garuu bara sirni nama nyaataa nafxanyaa hundeerraa lallifamaa jiru kanatti akkuma jettan kana ta'a. Silaa manni murtii akkuma seerri ja'utti siyaasaa irraa bilisa ta'uun hojjetaate jalqabumarraa himannaan akkanaa keewwatichaan hin dhiyaatu ture. Bara shirri adda addaa karaalee garaagaraatiin xaxamee keessaafuu dhugaan ukkaanfamee shirri itti dagaaguu keessa jirra. Qabiyyeen himannaa keessatti dhaadannoo daawun Amaaraa jaanii jechuun ibsamee kijiba daangaa hin qabnedha. Du'a artist Haacaaluu naasuu keessa galanii gaafa ijoollee sagalee dhageessifatan dhaadannoo kana hin jenne. Dhaadannoon akka maqaa sabaa tuquu goolaa Oromiyaa hunda keessatti akkuma hin jaamne Harargee keessatti illee dhaadannoo akkasii hin jiru. Kun gochaa mormii sagalee uummataa labsuu sabaa nagaa waliin jiraatan wal nyaachisuun bu'aa siyaasaaf kalaqamedha. Dhumarratti ibsa ragaa himannaa kanaaf abbaan alangaa dhiyeessee ilaala. Ragaa namaa akkuma kanaa Jawaarii fi akkasuma Baqqalee akkasuma maggaarajaa duuba taa'uun jecha ragummaa isaanii kennatu jedhama. Adeemsi araara qulqulluu Sinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qindeessitoota mana lubummaa Oromiyaa gidduu eegalame jiraachuu BBC'tti himameeti jira. Gabaasa dabalataa kattaanitti isinii dhiyeessina. Adeemsi araara qulqulluu Sinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi qindeessitoota mana lubummaa Oromiyaa gidduu eegalame jira. Walitti qabaan koree qindeessituu mana lubummaa Oromiyaa Luba Balaa Mokonnon BBC'tti akka himanitti ammatti araaratu eegalame. Dubbiin dubbii amantii yoo ta'ee fi namni walitti qeeyoo mari'ate wanni walii galuu dadhabamuuf hin jiru kan jedhan Luba Balaa jaarsoliin alaaraa gara isaanii deemuun adeemsa araaraa eegalamuu isaa himaniiti jiru. Duraanuu wanti nu irratti wallamne dhiifama gaafadhaa kan jedhu malee gaafiin ajandaa keessan sirrii miti bataskaanii rakkoo hin qabdu namni nuun jedhe hin jiru jedhan Lubni Balaa Mokonnon. Miseensi qulqulluu Sinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii waajjira mana lubummaa Finfinnee Malaaka Hiwaat Abbaa Walde Yesuus Seefuu galata araarri eegaluu mirkaneessaniiti jiru. Abbootiin amantaa tokko tokko araarsuuf qulqulluu Sinodoosiin akka ilaalamu wanti godhan malee wanti biraa raawwate hin jiru jechuun ibsaniiti jiru. Akka abbaan amantii kun jedhanitti kunneen qooda kana fudhatan paappaasota yoo ta'an Luba Balaayis araara fedhu jechuun himaniiti jiru. Xumura bara 2011 eegalee hundeessitootni mana lubummaa Oromiyaa sochii eegaluun isaanii bulchitoota mana Kiristaanaa Ortodoksii waliin isaan buuseera. Inumaa qulqulluun Sinodoosii sochii koree kana balaaleffachuun lubummaan koree hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa qabu ibseeti jira. Lubni Balaayis maanguddoottis wanti dhiifama isaan gaafachiisu hin jiru. Sulumaayuu galateeffatamuu qabu jedhanii gidduu akka seenan Sinodoosiin dhaabbis mee teenyee mari'annaa jedhee isaan waamuu isaati himanii jiru. Sinodoosiin dhaabbiis kaayyoos koreen qindeessituu mana lubummaa Oromiyaa sirrii ta'uu fi waliin hojjechuu itti himuu isaanii dubbataniiti jiru. Dhimmi mana lubummaa Oromiyaas yaa'ii Sinodoosiif dhiyaate akka jiruu fi har'a yookiin boru irratti mareetamuu akka danda'u Lubni Balaa Mokonnon BBC'tti himaniiti jiru. Abbaa Walde Yesuus Seefuu yaa'iin Sinodoosii dhimmoota lama irratti akka mari'atu himuun dhimmi mana lubummaa Oromiyaa isa tokko ta'uun BBC'tti himaniiti jiru. Namoota mana lubummaa Oromiyaa gaggeessan waliin araaraan hiikanii bataskaannis bakka tokko dhufee isaanis manatti deebi'anii akka hojii kana waliin hojjetan ajandaan qabameera jedhanii dubbatu. Gaafiin kanaan dura ka'aa ture gara fuulduraattis akka itti fufu gaafii ofii godhatee bataskaanii osoo addaan hin bahin bakka tokko ta'anii waa'ee nageenyaa waa'ee uummata Oromoo fi waa'ee hundaa waliin akka haasa'anii jedhaniiti jiru. Kanaan dura paappaasonni tokko tokko dhimmicha callisanii ilaaluun akka hin barbaachisnee fi akka irratti mari'atamu kaasaa turuu isaaniis Malaaka Hiwaat Abbaa Walde Yesuus Seefuu himaniiru. Gama kaaniin adeemsi araaraa kanaan kaayyoon mana lubummaa Oromiyaa akka hin jijjiiramne Lubni Balaa Mokonnon BBC'tti himaniiti jiru. Nuyi kaayyoon qabanne uummata gammachiisuu fi bataskaana cimsuudha kan jedhan Lubni Balaa adeemsi araaraa kaayyoon qabatamaan akkamitti galma ga'a kan jedhu malee akkamitti hafa kan jedhu akka hin taane dubbataniiti jiru. Caasaan isaanii hanga aanaatti jiru akkamitti hojiitti seenee hojjechuu akka danda'u waliin dubbachaa akka jiranis himaniiti jiru. Wanti hafuu fi jijjiiramu waraana walirratti banuun ni dhaabbata. Namaa fi seenaa wal saamuun ni dhaabbata. Wanta gaarii malee
malee wanti yaraan tokko iyyuu hin jiraatu jedhaniiti jiru. Nu Sinodoosiin hundeessine qannoona bataskaanaa hin tuqne paatraayikii hin murne Phaaphaasiis hin murne lubaa fi daaqoonii illee hin murne nuyi sirna bataskaanaa seera bataskaanaa takka iyyuu hin hir'isne kanaafuu abbootiin fudhatamaa fi jaalala addaatiin nu simatan jedhan. Dhumarratti Sinodoosiin dhaabbii waliin karaa irraa adeemuu irratti walii gallee yaa'iin Sinodoosii kana ni fudhatu moo hin fudhatu kan jedhan ilaalla jedhan lubni Balaay. Miseensotni koree mana lubummaa Oromiyaa tokko araaramanii kan immoo hin araaramne jechuun miidiyaa hawaasummaa irratti kan barreeffamaa jiru immoo dhugaa miti jechuun ibsaniiti jiru. Maddi oduu kana BBC. Miidiyaa hawaasummaa Raayyaa Stuudiyoo maaltu mudate? Seerri YouTube maal jedha? Waan jedhu irratti akkasumas immoo abbaan qabeenyaa kan Raayyaa Stuudiyoo kan ta'an Abbo Abrahaam waan jedhan irratti gabaasa guutuu dabalataa akka armaan gaditti isinii dhiyeessina. Miidiyaa hawaasummaa Raayyaa Stuudiyoo maaltu mudate? Seerri YouTube maal jedha? Akkuma miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Facebookii seerattiin fulmaata yookiin imaammataa fi qajeelfamoota mataasaa kan qabu YouTubein qabiyyeewwan imaammata isaa faallessan wayita uggurus ni mul'ata. YouTubein seera sadarkaa idil addunyaatti hojiirra ooluu qabaatus haala qabatamaa jiru irratti hundaa'uun biyyoonnis seera mataa isaanii kan seera guddicha YouTubein wal faallessine baafachuun qabiyyee biyya isaaniittiin tumsa to'achuu danda'u. YouTubein hordoftoota 200,000 caalan qabu kan jalaa bade Abrahaam Raayyaa himatni irratti dhiyaachuun waan jiru ta'e garuu akkaataan ibsatu rakkoodha jedha. Abrahaam Raayyaa walleewwan warraaqsaa kan jaalalaa fi dhimma hawaasummaa isaanii fi qabiyyeewwan bashannansiisoo ta'an kanneen afaan Oromoon qophaa'an YouTube irratti gadhiisuun beekama. Dhimmoota imaammata miidiyaa hawaasummaa irratti gorsaa ta'uun kan hojjetan amma magaalaa London kan jiraatan obbo Haniin Abdii namoonni hedduun seera ittiin bulmaata hubachuu dhabuun faayidaa hedduu dhabaa jiru jedhu. Yeroo garaagaraatti barreeffamni akeekkachiisaa akka isa irra ga'aa ture kan dubbatu abbaan qabeenyaa Raayyaa Stuudiyoo Abrahaam Raayyaa jalqaba sirba weellisaa bilisummaatiin wal qabatee dhaamsa jibbiinsaa of keessaa qaba jechuun nu himatan. Nutis oliyyannoo galfannee turre ta'us garuu namoonni nurratti gabaasan hedduu waan ta'aniif weellichaa qaniiru garuu oliyyannoon keenya fudhatama argate nuti akka itti fufnu ta'ee ture jedha. Haa ta'u malee amma immoo onkoloolessa kana keessaa gaafa bultii 5 himatni biraan irratti baname jedha Abrahaam. Himata isaa kana irratti immoo sirba weellisaa Tokkummaa Tuujoo jedhamuun na himatan. Waan nama ajaa'ibu duubatti deebi'anii viidiyoo 8-9 dura fuuneen nu himatu jedhe. Gidduudhaan an hojiitti qabamee yeroon deebi'u weellee kana kaasanii yuutuubii kiyyallee torban tokkoof ugguranii turan jedha. Kallattiidhaan nama dhimmi ilaalu argannee dubbisuuf dhimma keenya itti ibsinutti rakkoo jira kan jedhu Abrahaam. Namni dhimma kana itti himannu namni tokko jiraachuu danda'a. Kanas oliyyannoo waan argannuuf akka feenetti rakkoo nurra ga'e ibsachuuf carraa hin argannu. Gurgurtaan muuziqaa yuutuubii irratti yaaddoo mirga abbummaa barreeffamaanis yoo ta'e qubee 800 caala barreessuu waan hin danda'amneef yaada keenya guutummaatti ibsachuun carraan isaa dhiphaadha jedha. Viidiyoowwan yuutuubii irratti feenu keessatti qabiyyeewwan faallaa qajeelfamoo yuutuubii fakkaatan argamuu danda'u. Garuu hedduun isaanii waan aadaan wal qabatanidha jedha Abrahaam. Qabiyyeewwan sunniin isaaniif waan namaa fakkaachuu danda'a. Nuuf garuu ibsituu aadaa keenya meeshaalee aadaa ta'uu malu. Meeshaalee waraanaa meeshaalee qara qabanii fi kan ta'uu danda'u. Namoonni nu gaggeessan ammoo kallattii biraan yaadanii ta'uu danda'a. Kaayyoon keenya garuu duudhaa fi jiruu jireenya hawaasummaa mul'isuu fi nuti ammoo akkuma saba addunyaa kamiyyuu yaada keenya bilisaan ibsachuu barbaanna jedha. Sababa yuutuubiin kun cufameef kan miidhamu ana qofa osoo hin taane artistoota hedduu jiruu fi jireenyi isaanii irratti hundaa'eeti jiru jedha Abrahaam. Istiidiyoon Raayyaa kan Abrahaam Raayyaa qofaa miti. Artistoota hedduutu duuba jira kan uummata Oromoo guutuuti. Utubaa jiruuf jireenya artistoota danuuti. Baay'ee itti faajameera. Sirboota 633 kan caalan of keessaa qaba. Akka Oromiyaatti lakkoofsa hordoftootaan tokkoffaadha. Hordoftoota 200,000 caalan qaba. Kun hundi wayita dhabamuu kisaaraa guddaadha. Sababa weellisaa Tokkummootiin erga torban tokko adabamee booda banamee ammas boromtumuu isaa sirboota birootiin nu himatanii nurratti cufan jedha Abrahaam. Himata 4 erga nurratti dhiyeessanii booda guutummaatti nurraa cufan. Yeroo ammaa oliyyannoo gaafannee jirra. Dhiibbaa uumuufis sagalee deeggarsaa yookaan piitishinii walitti qabaa jirra. Rakkoo mudatee fi dhiibbaa nurra ga'ee jiru dhaabbata yuutuubii beeksisuu fi hubachiisuuf ammoo hanga qaamaan deemnee itti himnutti hojjechaa jirra jedha. Erga yuutuubiin inni duraan cufame kan biraa banannee turre kan jedhu Abrahaam Raayyaa innis guyyaa lamaan osoo hin guutin cufame jedha. Dargaggoon yuutuubii qofaan afaan chaayinaa barate sababa isaas wayita ibsu himatuma wal fakkaataa qabiyyeewwan of keessaa faallaa qajeelfamoota yuutuubiiti jechuutu hatattamaan nutti cufe. Nutis dhimmi kun maal akka ta'e eenyuun akka duuba jiruu fi warri yuutuubiin akkamiin hubachuu akka qaban gochuuf ogeeyyii seeraa qindeessinee hojjechaa jira jedhe. Sababa yuutuubiin cufameef dookumantiiwwan walleewwan akkasumas yaada dhiyeenyaa eegallee iddoowwan qopheessinu karaatti nu jala hafeera jechuun rakkoo isa mudatee dubbateeti jira. Maddi oduu kanaa BBCdha. Talagaa daawwattoota keenya oduun isaa
kanaaf qindeeffannee qabannee isinii dhiyaanne asirratti golomna hanga oduu itti aanu walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Hero Media Network. Subscribe.